harkafuuni kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota taatan hundi keessanuu kan biyya keessa kan biyya ambaa keessa jiranitti nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkasumas dhiifa waliin dura yeroo shunkurtii naana kattafu natti hin tolle sila ta'eef hojjechuu wannu viidiyoo waraabuu hin dandeenye. Shunkurtii kiyya kattafadhee timaatimii kiyyatti godhadhee dura kulaallee jira. Barbaadee kiyyatti godhadhee jira. Amma kuni kanan duratti godhe kuni qimamii itti godhee jira. Kanammoo shunkurtii qullubbiidha. Haala kanaan waxii missiraa foon wajjin hojjetanna jechuudha. Amma kanatti waan hundayyuu godhee jira. Wanti nu hafe missiraa fi foon bichaadha jechuudha. Garuu haga inni bilchaatutti kana haala kanaan shunkurtii qullubbii sammanitti godhee ta'eefu haga tan takkutti haaluma kana ni dhiisna jechuudha. Akkanatti osoo zayitii qofa bichaadhaan akka inni bilchaatutti dura sanumaatti hin goone zayitii maleedha. Zayitumaan bilcheechaa jira. Haala kanaan adaadne daqiiqaa muraasaaf ni dhiisna jechuudha. Amma haala kanaan maaliif ni beektu foon asii affeelamee akkasitti miti akkanumatti zayitii qofaan dura xabbase foon kana sababa saniiti. Haala kanaan akka inni nu bilchaatu haala kanaan itti godhannee timaatimii dammoo boodan itti godha jedhee tumene haala kanaan haga inni nu bilchaatutti maal goona gaazii isaa jala keessa goone jala isaa qannasnee dhiisna jechuudha. Amma haala kanaan missira kiyya kanaan godhadha. Haala kanaan egaa missira kiyya itti godhadhee raawwadhee maalan godha nadhiisa jechuudha. Ammallee akkuma duraa sanitti gaaziitti jala xiqqootii qannasee nadhiisa jechuudha. Yeroo missirri kiyya naa bilchaatee raawwate immoo shiroo xiqqoo ishee itti godhadha jechuudha. Maaliif shiroo wajjin hin barbaade sila ta'eef haala kanaa sirreessa jechuudha. Haala kanaan amma missirri kiyyas naaf bilchaatee jira. Shiroo xiqqishuu ishee tana haalitti godhadha jechuudha. Haala kanaan hundaa kana caalaa yeroo baay'ates bu'aan qabu. Haala kanaan shiroo kiyya samma itti godhadhee jira. Amma shiroo keenya yeroo nuti takattakee raawwate soogidda yoo barbaadu soogidda laalla. Soogidda xiqqoo ishee barbaadee jira. Soogidda keenya eeggatti godhanii raawwate amma wanna takka wanni isa barbaachisu hin jiru. Dhadhaatti godhanna jechuudha. haala kana hojjetanne xumurree jirra
sinin jedha maaliif akkanatti furdaa kanan barbaade sila ta'eetu kana fakkaataa sinin jedha hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis yaanyaan nuqotta nyaadhaa misaan har'a mana mastuutii sinin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo viidiyoon kee yoo dabsin jedhe laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa sinin jedhama. Furdiste immoo naan hin jedhin akkanatti furdaa akkanaa kanaan barbaachise ani yeroo baay'ee waxii akkanatti yeroo waxii foonii furdisanii waxan dasna jedha waxii shalalli jedhu sanin barbaada dasna hin jedhu sila ta'eefu sababa sanittaan furdifadhee hojjetadhee sinin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo viidiyoon kee yoo dabsin jedhe laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa sinin jedha. Yaa nyaannu koottaa nyaadhaa sinin jedha. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Baay.